Rakkaabkatiin maskituulee attamitti footoo keenya irratti hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba footoo keenya aad godhanna jechuudha. Footoo barbaanne hamma barbaanne footoo 5 illee ta'e 3 illee ta'e 1 illee ta'e aad goona. Erga aad goone booda maskituul kunuuti kiifireemii irratti aad godha jechuudha. Kiifireemii kunuuti aad eega godhee booda maskituulii bira dhadha jechuudha. Maskituul kunuuti. Maskituulii horizontaal mirror kan jedhu inni fa circle kan jedhu anamma horizontaalii filadha jechuudha. Footoo kiyya bareechisuuf. Footoo TikTokis ta'ee kan barbaannes bareechisuuf horizontaal mirror kan jedhu kan filadha jechuudha. Ergasii ammallee kiifireemii biraa aad godha jechuudha jidduu sanitti. Jidduu gara jidduu deemeetti kunuuti aad godha jechuudha. Kiifireemii aad erga godhee booda ammallee gadi maskituulii kee fayyadamee gad harkisa. Gad erga harkisee booda taansuudhaan DBS kiifireemii sadaffaa aad godha jechuudha. Kiifireemii sadaffaa aad erga godhee booda maskituulii kee ammallee gara olii deebisa jechuudha. Gara olii kunuuti ol harkisaa. Ol harkisee kunuuti akka ol fidaa deebaaru kana jechuudha. Jidduu irratti illee dhaabuu dandeettan olillee fiduu danda'a jechuudha. Kunaaf anamma gara olii fide jechuudha maskituulii kiyya. Ol fidee mulumatti oluma fidee dhaaba jechuudha. Kunaaf akkuma kana ol fidee dhaabee kunaaf fiidicha kana fakkaata jechuudha. Kunaaf haala kana maskituulii footoo keessan bareechisuu ni dandeessan jechuudha. Footoo TikTokis